Hello nageenya waaqayyo isiniif haa baay'atu obboleewwan kiyya. Jirtu nagaa fayyaa keessanii ani jira. Farda kana meeqaan keessantu beeka bishaan itti waraabsisaara farda kana. Bakka jiraattanii ani jira galata waaqayyo. Ani ammallee achuma hin jira jechuudha bakka manni ijaarsa galuufan jira garuu. As na laala dibaabee kaadhee dibaabee qabadheen jira aduudhaadhee. Bakka jiraattanii bakka nagaa taatanii har'a geessanii isin jiraan isin jaalladha akkuma isin na jaallattan eebbifama waaqayyo isin haa eebbisu. Kuni ala sana dheeraa yookaan duubarraan jechuudha karaa koshinaatti bahu yookaan immoo duuba isaarra fuuldura isaa tuntaan maskootii karaa manyitaati kun. Isin galee alaan jira jechuudha keessa duntaan. Kun ganaa guutama. Dhumateera garuu waaqayyo faa galatu. Dhugaa waaqayyo mee waa'ee birrii isaa nan gaafatiinaa dhuguman isin jira baay'ee mataa koona tuqee jira. Yaa isiniif illee abdii ta'a garuu odoon isinitti mee samma ittiin akkamittiin ijaarame. Garuu akkan yaadee jammaree miti baay'ee natti ulfaate dhugaan isin jira obboleewwan koo baay'ee isin jira dhugaa waaqayyo bishaan bichaa yaarkaana tokkitti birrii meeqaan akka waraabsisu isinitti immoo yaarkaana tokkitti birrii 20 naa fida bishaan bichaa jechuudha yaarkaana tokkitti lagaa waraabanii fidu sanuu bishaan qulqulluu midhaan ittiin bukeessan hojjetan jechuudha ala isaati kunillee yaarkaana tokkitti birrii 20 waraaba waan xiqqoodha isin jedhu waan biraa dhiisaati ani garuu akkanatti nanaasisa se'een jammarree. Kuni ganatti guutama kun keessaa baheeti. Akkanatti nanaasisa hin jammarre beektu baay'ee nama naasisa. Yoon akkana isiniin jedhu akkasin abdii kutattan hin barbaadu ani. Jechuun an humna kooti waan na hanqina maallaqa na hanqateefan akkana ta'e malee akkas isiniin jechaa jira malee akkasin yaaddoftanii miti. Hammam akka fixe immoo dhumarratti isinitti hima. Har'allee kun amma sammaalee erguma amma fakkeenyaaf inni akkanatti ilaaltan erga silannaa viidiyoo isinii waraabe yeroo akkasitti ilaaltan dhumuu ga'eera kunoo isiniin jedheen deemee miti. Kunoo jiidhaa bakka fakkaatu mataa dura nagartuu miti. Isaa olis ejjetame jechuudha erga ganama ammaatti naannee akkanatti. Ammaatti isa ammaa kanallee birrii 50 baasee dhufe dhugaan isiniin jira. Isa ammaa kanallee jechuudha. Meeshaa bitametti isa ammaa kanallee reefu 50 baasee sannaa kaanii dhiisaati. Isa kan maqaniin bahu mee dhiisaati. Ishee ammaa kana bicha. Sanuu kan bishaanii ganaadha. Kan waa meeqaa ganaadha. Qorqorroon ganaan eeggata bismaarri ganaan eeggata qorqorroon luukii meeqa lubbuu kan jette immoo ati obboleettii koo an akka humna kootti nu ijaaraa jira baay'ee miti qorqorrooni kiiloon jedha dhiifama naa godhaa dadhabeen jira si aareen jira si maaliif naan jedha birriin baay'ee natti baay'ate dhugaa waaqayyo nama na gargaaru waan tokko ittiin qabu yesuusiin ta'een alatti obboleewwan magaarii fira gaarii ani abbaa malee hin guddadde haati kiyya abbaa malee ijoollee afur nu guddiste waan ta'eef nama kana beeluu waa naa godha dhabde waan hin qabne mataa kootti yaaddadha jechuudha waan hundumaa beelee naa guutuu baatee ana bichaatu yaada. Waggaa meeqa biyya ormaa hojjette morri jettanii ani waggaa baay'een hojjenne biyya ormaa. Waggaa 3 malee waggaa 3 ji'a jaatee waan ta'e malee hojjenne. Isa biraan immoo hin jira meeshaa bituunii meeshaa bittanii biyya naachi teessan biricha ergitanii meeshaa bichisiisu maal jechuun kana biraan immoo kaartaan ganana eeggata. Ijji keessan badaa isinuma keessa abbaan taatan fira naa taatanii birri naa liqeessitu malee waan ani intalli tashoomaa du'a warri maqaan kee immoo eenyettani maqaan koo Tigisti jedhama. Maqaan koo mana Tamaarii Tigisti. Kanaatiif abbaan kun abaasan immoo haadha birriin jedhama. Kana isiniin jedha birriinsa. Birriisa ganaa isinitti immoo hundumaa ajandaarra qabadheen jira. Mucaa shurraabee diiffatu sana kan hojjetaa jiru. Ni galee sana. Sudumma soorsaadha majee hin beektu. Jaarkaana kana tokkittiitu birrii 20 jechuudha bishaan. Kana tokkittiitu. Kun tokko immoo guyyaatti meeqa akka dhufu gamee ilaalaa meeqan isaa akka dhufu. Feernoo kun tokkittiin ishii birrii 700. Isin galee bolokkeettiin kun fireen tokkittiin amma kun firee lamadha. Fireen tokkittiin ishii amma isaan kun lamaan qallaalee mattoo iddoo isinitti bolokkeettii wal irratti kun lamaan bichaan birrii 80. Ishiin sun lamaan wal irratti birrii 80 lakkoofsaan bitama. Simmintoo argaa jirtan suni tokkoon isaa qarxiin tokko jechuudha. Birrii 1700. Tokkittiin ishii afurtu wal irra jira. Amma lama asinuu lakkaa kun argaa jirtu. Xiqqoon itti tolee jiru dadhabees nan jira aarees nan jira. Feernoo kun firee tokkittiin ishii birrii 700 bitama. Waan sagalee erga baddeef immoo naaf kalchaasuu taadhaa dhaggeeffadha. Nan dadhabe lamaan immoo nama hojjetaa jiru irratti iyyuu hin barbaanne. Kana hundumaa ajandaa irratti qabadhe waan hin jiruuf yaadannoo irraa hin qaba. Galeen isinii hojjedha. Kana biraan immoo isinii galee koshiinaa hin jira. Gibbii kan naanneffachuun hin jira. Shinti beetii qofrachuun hin jira. Inni kun haafu. Gibbii naanneffachuun isaa haafu. Koshiinaan isaa haafu. Dhugaa waaqayyo isin jira qomna gara ofirraa kana xumure haga buuqoonas geechiisa waan itti fakkaatu. Tokko siqaayii mana namaa isin argitaniitu komentii keessan dubbisee jira.
Lamman immoo waan baay'eedhaan beektu waan ta'eef hundaafuu waaqayyo guddaadhaan isiniin jedha shi. Kanan isiniin jedha an akkas naataan barbaadee miti. An akkatti hin jammaree fi akkatti hojjetaadhaan walii gallee jammaree fi akkatti birriin harkaa dhumetu garaagarummaa natti ta'e kanaafan xiqqoo biizii ta'e dhugaa waaqayyoon isiniin jedha baankii deemee birriin baasa damma nan mugee sirma wallaalee dhugaa kana warreegdan birrii sana warreegdan birrii kun girgiddaadha laala argitanii girgiddaa manyitaati jechuudha kun illee girgiddaa manyitaa kun immoo girgiddaa saaloon itti ba'u jechuudha addaan naakutee akkanatti laa walakkaan isin argitan kun akkuma ganama isinitti agarsiise wala walakkaan kun akkanatti ol seentu sim jettanii na wajjin na duubaa deemaa akkamatti ol seentu sim jettanii akkamatti ol seentu akkamatti amma asitti immoo kun immoo girgiddaadha kunis girgiddaa ta'uu kun keessa immoo manyitaadha isiniin jedhee namti dhagana kun keessa manyitaadha. Kan ganama osoo hin taane reefu buusanii jiran hojjechaa jiru jechuudha. Ganama bugeessan asitti fixanii. Sana gubbaarra isinitti mul'ata bolokkeetti laafa waan ta'eef inni waan akka bokkaatti roobee fakkaatu kun madina irraa hojjetame jechuudha. Innaa kana isiniin jedha walumaa galatti immoo kaalkuleetarri isaa hojjedhee isinitti nani maa hin cennaqaminaa isinis akkasii yaaddoftan garuu hin barbaaduwani. Yaa'uka. Waan hundaafuu isinitti ani magaafa mixee kornisiisaa hidhee qorqorroo isaa jedhee amma dhugaan isiniin jedha. Yaa'u waaqayyo guddaadha malee amma baay'ee yaaddoo guddaan na qabateera dubartii ciniinsuun qabeen beektu miti akkatiin ciniinsifataa haara amma jechuudhaan dhugaan isiniin jedha qubna gara innaa kaanillee homaa miti jedheen of jabeessaa waaqayyo jedhe kunoo kana isiniin jedha amma shiite amma isin manarraa xumuramti amma ammatti birriin ba'e yodoon isinitti mee wayiin ammatti kanaatti wata wattiinaan jettu. Yoin immoo baay'eedhattu. Amma ammatti kanan beeku zim jedhee dimshaashuma wayii isinitti mee amma kuma 400 dhumeera kun bichaa jechuudha. Zim jedhee tumudoo isinitti mee bittaa isaa lafaa malee jechuudha. Amma gubbaa isaati amma kan sammuu na xuqaaru. Lammi manni kun birrii meeqa fixee jedhanii mataan ijoolleessaa jiru ijoollee. Birrii meeqatti fixee naan jedhanii mataan ijoolleessaa jiru. Gana herreegaatti maala. Gana raayyuu gubbaan yoo xumurame. Lakki isaa miti isumaa miti nati torban lama manatti hiite moo hojja tokko. Akkanatti poolisii sodaataadha namni. Poolisii akkanatti sodaattaadha. Maa keessaa guurtaa itti godhama moo keessaa godhama? Asaarra jirra kaanii haasofsiifne nus. Nama hojii hojjetu haasaan haasofsiisan dhiisi bakka golfuu dideera. Dhiisee bakka. Ane gada mo bismarin bitete kam kot. Kaya to ko ramur raso. Tinkene lage jabati. Anguya to ko kino. Gala to meshi. Bifam. Chunka dara kuno ka boro jetam. Ay eshi yadi to mani bakka sim bitare mar kadde jangna itta. Kasaatu matarat mar kate. Tane rango. Kana wera bitu wana se marra kutaisa. Alami si are bode doble sagodi. Makai. Gala to. Navun. Bakka inni si gargaara lala argite. Argitanii soorsaa laala akkatti gobasii hojii hojjetu. Isa muddeen gargashattu. Badeen irratti naquufi. Mana kiyya duuba hoolota jiran agartanii. Hoolotuma roota nama laala. Yoo gooftaa kun gargaari. Agartanii? Isinitti mul'atu soorii. Lafti argitanii na bukkee hin jirra tarii namni gurguratu jiraachuu danda'a. Mucayyoon ani tachiidha. Daqiiqaa 5 bichaan deema. Ani as gorii daqiiqaa 5 bichaan deemee mana gaa. Goruu yaadda innaa jette. Viidiyoo sana koomentii kee ilaalee baay'ee na kolfisiifte baay'ee siin jedhe mucayyoo akkanaan jette ati.
Danaa dadhabee jiru na kolfisiise. Kun lafti qilaadiin kun hin jira bitachuu barbaadanii hin gurguramaa jira kun mana kiyya duuba. Daboo kiyya ammoo kun hin jiru daboo isinii waraabnedha. Agartanii dudubbachiisus hin barbaanne hojiirra jiru. Abbaan bishaan immoo kunoo kana mucaan bishaan waraabu agartanii. Harkana tokko birrii 20 na gobeennis bishaan bichaan se'ina. Simmintoo fidu feernoo fidu. Dubbatina baran raafe naasaansi wajjin kolfe. Laf jaleen na qabe ciniinsu. Guyyaa tokkotti yaarkana meeqa gashitaa bishaan? Eesh qabatteerta mee? Duduk kan bishaan kee apa tokko digdama waan tokko 30 sooti aduu digdama sagalee tira balaa kan 40 jira jaarka tokko birri jaarkana 40 Takka laalee yooni harka keessa kanan laalee waan ta'e asirratti jiru. Antis waan jammartee asirratti garbirtu. Kan bishaanii bichaadha inni hote waraqaa irratti barreessite kun hundumtuu? Inni kun bishaanii dammaas baafte. Tamasgeen jedhiin. Kalkuleetari jaarkaan amma hojjenna. Gara gashii daftarratti soorsa galleetu hojjenna. Silkiidhaan kaafadhuutu fudhadhu dee. Wayya. Kana booda asirraa hojjettee innis kan hojjete hin jiraati walitti himtu bakka. Akkas godhe kun sa'aatii meeqa laaltaa inni asiisitti himtu. Akkana wayya malee ganaa teessee asirratti barreessa jiru. Ani maafana kaasee too. Sa'aatii baay'ee aannoontu sa'aatii na nyaate malee obboleessa kun muluu kan bishaaniiti miti? Kun kan bishaaniiti kun simintooti. Bakka. Jira. Kaleeni minaamin. Agarraa itti jechuudha. Harka kee fuudhechi. Quba kee. Asirraa laala ta'u. Ta'a. Hojjedhaa fi ta'u erga. Shamma dhugashitee lammi galatoo. Xiqqoo ishii waan namatti yaasa taa'ime. Barreeffattee jirtu? Xiqqoo gatii irratti anasitti dubbadhee. Gatiin namni. takkittiin 25 siin jedhe. Qubtaa tokkitti as fiduum. Takkittii 25 naan jette hiirratti xiqqoo qirneeti. Qirsiin jedhe dhugaa rabbiin cufaan inni isa rabbi. Waaqni si yaadisu silaafuu waadisu. Waaqni si waadisu. Kana godhare. Suuraa walitti filee intaala 24 agarraa itti akka. Intaala 24? Agarraa anarraa wajjin. Ish. Aratti dabalaadhaa xiqqoo goffaa. Kanaan jiru kana xirri godhaa. Barreessitee tamtira achirratti footoo kaafannee miti? Qo'annan xiqqoo isa wajjin haasa'u. Haasa ishaan hin deemna. Ishii dabbartee bakka tokkotti. Ishii shan dhimma ishii digdama afur siin jedhame. Maarres taayitii nuun gootuudha. Gatii 25 siin jedhee Ishii as taayitii naa godhi xiqqoo. maas taa'ee Gori kaa digdamu maanaa ta'u nus hin miidhin obboleessa koo jirra irraa mucaa ganaa ol guddatta nus gargaarra booda. Ara digdamaan moo? Dhugaa digdama maanaa ta'u. amma laala dooti tilmaamtota jechuudha. Tilmaama nan beeka kanaaf. Laali bee laga hin ceetu ispaaltii irraan ol fiddaa bee obboleessa koo maal taate nu miidhin. Irraa buusan amma Akka goddaamtu beeka. Akka goddaamtu beekta. Jari miizii asii ta'a soorsaan natsaa gaafate diitii fuute. Wacii alatti si shaffanaa dhusan. Booda miti kaammoo si biraa deeme amma laala. Achirraa kan dammartu qofaadha. Amma kana sitti amma gaame laale booda baadda horkuu gaafachuu dandeessa laala ana bichaa dhuma shaniin akka ani isa amma akka fe'aa tures innis hin beeku. Warquuf nu tokko nu qoyyeessa. Amma laale isa tokko akkana akka naane amma naa fe'i bakka hinaan jedhe. Ana uyyuu waan dabaluu dhaale amma naa fe'i dhiise. Bakka shi 22 lamaan qabiif soorsa erga 20. Haa ta'u kaasuma maani nuufis yaadi kaa baasee irraa dhugaa waaqayyoo. Bakka 22 qabiif 20 erga iddee. Wanni bishaano. Bishaan 15 Shani dirii 15. Wanni amma irratti wali. amma ammoo Wanni takaraakaru maaltu yeroo ammoo yeroo dhusan akkamatti baay'ina isaa agama akka silkiidhaan kaasne tiiree isaa. Kaafne irraa bee daggalle booda hojjenna maaloo aduu nutti dhiyee. Kanaaf wanni jedhi. Bokkaa nutti roobnaan kun korra yaa galgala kana halkan kana rooba. Abaan abaan. Lammiin kee baay'atu chawu. Dhagaan aduu sana kan bichaa irraa fi argitanii biyyoon sun asii lammata dhufee nume biyyoon kun lammata dhufee
Biyyaan kun lamata miti lama. Sunoo. Inni lamata miti makiinaa lama jechuudha hundi. Dhagaa sun illee lamata bakkaan tokko see makiinaa lama jechuudha. Biyyoon inni furdaan sunis diimaan kophaa jedhu sun lamata. Horii Itoophiyaa haalli ilaalaa kun warri itti fataa jechuu barbaadda ilaala argitanii biyya keessa ilaaltan. Keenya kun hundumtuu horii. An keenya bor kan koo ta'u argitanii naaf harrisaa. Mana keenya bira waan jiranii. Aannan isin dhudhuuftanii. Tokko an as goriidhaa mana keetti dhufee goreen bulu yaaddee naa jettee na kolfisiifte viidiyoo kanuma irratti. As goriidha. Asis immoo warshaan aannanii kun na fuuldura jiraa barbaadan isfaaltii irra jechuudha. Aannanis asii kun dhuftanii. Warshaan aannanii dibisiisa horsa kun. Warshuma aannanii dibiti. Dhuguu hin dandeessu as. Na irraa badde. Biyya keessa ilaalladha.